sobaadhuma jiru. Isaan kuleeffate dhiiga garraamotaa qeerroo waliin jiran ilmaannaan hiriyoota dhugaasaa yoo dubbanne galmee haqaa baranne waraabeeyyiin guyyaa nu keessaa hin dhalanne. Kan nu keessa dhalatee sanyii Dr. Hayilee Fidaati. Hayyuu fi goota qubee warra sodaa hin qabne namni garaa ciisee diina garaa gube. Kan nu keessa dhalatee sanyii Waaqoo guutuuti. Sanyii Taadee Birruu warra sammuun bichaataa kan hin qabne erguu. Dachee summeessee biqila hin goggogsu. Bishaan booressee kattaa hin fottoksu. Niwukilariin Oromiyaa adda tolfamni isaa waraabeeyyiif ta'ee lammii garaa jiisa. Niwukilariin Oromiyaa kuni maqaan isaa qeerroodha. Hin cabu, hin bakku, jabaadha qeerroodha. Erga qeerroon kaffalee wareegamaa fi aarsaa Oromoodhaaf hojjedhaa xiqqaa hanga jaarsaa. Qilee wal buusuudhaaf waliin tuttuqinaa yaa sabaa. Oromoon wal malee fira maalii qabaa? Ilkaan kolfaa keessaa wal madeessaa tokkummaa afaanii achirraa fageessaa. Ani ODP'dha isa kaayyoon haaroo. Ani